ዋው ጉዞ ወደ ካናዳ ኦሚፍሮ ዋው ኮንግራቹሌሽን ኦሚፍሮ በገገመዴ በገረቢን ኢከናን ittiin sigee በገረቢin yeroo gabaabsa similkeessee osoo namni hedduun taa'u carraa Kanaadaa baga argatte carraa Kanaadaa deemuu baga gammadde nuti sii gammannee jirra. Egaa assalaamu alaykum warahmatullahi wabarakaatu. Kabajamtoota fi jaalatamtoota daawwattoota hordoftoota YouTube channel kee jalatti argamtan jirtu my family baga jiraattanii hundi keessanuu kan alaa kan biyya keessaa xiqqaa guddaa kutaa amantii ganda osoo hin jennu hundumti keessanuu naaf galatoomaa kan hanga ammaa maatii naaf taatanii na faana jirtan akkasuma laayikiin akkasuma koomentiin yaada keessan garagaraan na jajjabeessuun hamilee naa taatanii na faana dhaabbattan hedduu tokko naaf galatoomaa isiniin jedha. Galanni keessan dachaa haa ta'u warri haaraa dhuftanillee welcome isiniin jedhee jira. Baga nagaan gama YouTube channel kee dhuftanii maatii YouTube channel kanaa ta'a isiniin jedha. Laayikii gochuun koomentii barreessuun yaada keessan hamileen itti haafuuf isiniin jedha. Egaa akkuma asirraa argitan kana viidiyoon kiyya waa'ee Ummifrooti jechuudha. Akkuma waliin arginutti Ummifiroon gara Kanaadaa guyyaa kaleessa gara Kanaadaa imallisii gara Kanaadaa deemte rabbiin yeroo gabaabaa keessatti ilma ofillee ofitti fudhattee akkasuma reedillee ofitti fudhattee rabbiin abbaa manaa isiitillee walitti isii haa deebisu. Dhugumatti mucayyoo baay'ee nama gaariidha. Namoonni hundi isaatu mucayyoo kana namni hin jaalanne hin jiru. Dhugaa deemsi isii himimmaan nama boocisaa jechuudha. Haati faatee immoo baay'ee tokko miskiina namoota kaayiroo irraa deeman yookaan namoota gara biyyaa galan yookaan namoota gara biraa deeman hunda isaaniitu wajjin bootti jechuudha. Haati faatee namoota hedduu wajjin bootti. Kuni kan agarsiisu jaalala namaati jechuudha. Namni tokko nama bira ture yeroo nama biraa deemu haadha faaxatii miti nama boochisaa jechuudha. Ummifiroo namni marti ni jaalata. Mucayyoo nama gaariidha, amala qabeettiidha. Hin dubbattu miidiyaa kanarraa kolfitee taphachuu malee mucaa isii hojii taphachuu malee rabbiin baga yaada muraada sii guute Ummifiroo dhugaa baga gammaddee hedduu tokko siif gammadee jira. Baga rabbiin si gammachiise, baga rabbiin carraa Kanaadaa si badhaase. Ammallee sitti haa tolu bakka deemtetti sitti haa tolu. Mucaa keetillee yeroo gabaabaa keessatti ofii fudhattee akka gammaddu maaliif mucaa keetiif jecha waa hedduu taate jechuudha. Kanaaf rabbiin ammallee mucaa keetiif reedii bakka tokkotti rabbi wal isin biratti bakka tokkotti wal biratti isin deebisee nama gammachuu wajjin jiraatu rabbi isin haa taasisu. Atuu amala qabeetti simboo gaarii namaati. Dhugaa viidiyoon isii nama boochisaa jechuudha. Yoo akkasitti deemtu ni bootti kun asitti booyaa jirti jechuudha. Yeroo deemtu imala isii yeroo gara Kanaadaa deemaa jirtu yeroo gaggeessan Dr. Aslee fi akkasuma Dhafaatee akkasuma Museenaa yeroo isaan gaggeessanii nagaa itti dhaammatanii hedduu tokko bootti jechuudha. Nama boochisaa jechuudha. Isimatu nama amala qabeetti gaarii namaati jechuudha. Rabbiin carraa isii haa bareechuu bakka deemte sanitti illee rabbi carraa isii haa tolchu. Jireenyi isii jireenya gammachuu haa ta'u. Jireenyi isii keessatti obsituu waa hunda dandeettudha jechuudha. Haati faaxillee asitti yeroo nagaa itti dhaamtu hedduu tokko bootti jechuudha. Haati faaxee dhugaa yoo kana laalan kana gaafa fatiyaan gara biyyaa galtullee hedduu tokko boottee geggeessite jechuudha. Namoota jaalala namoota agarsiisa, jaalala namoota akka qabdu agarsiisa. Rabbi isillee carraa haa bareechuu kaa nama Kanaadaa achi ba'uu barbaadu hunduma isaatiiyyuu rabbiin carraa Kanaadaa haa badhaasu akkuma Ummifiroo badhaasetti namoota kaayiroo keessaa Ummifiroo gara Kanaadaa kutte rabbiin waan hunda isii haa laaffisu achitti illee isitti haa tolu. Wanni hunduu jireenyi hunduu isitti haa tolu jechuudha. Akkuma isiin amala qabeetti gaarii namaa taatetti rabbii waan hunda isiif haa laaffisu. Ilmoo isillee ka isiin isaaf jecha erga reediin irratti fuudhee akkanatti mucaa ofiitiif jecha jiraachaa jirti jechuudha. Osoo dubartii biraati morka abbaa mana namarra fuudhee deemte heerumti isiin immoo obsitee ilmoo ofii guddifachaa jirti. Rabbiin ilmoo isiillee yeroo gabaabaa wal biraan haa ga'u. Abbaa manaa isiillee rabbi walitti haa deebisu. Reedii wajjin maaltu beeka waan rabbii kana akkuma carraa Kanaadaa fide kanatti
rabbiin isaanillee walitti haararu bakka takkatti nama akkuma duraanii gammadee bakka takkatti wajjin jiraatu rabbi isaan haa taasisu. Hedduu tokko firoo dhugaan hedduu tokko nan jaaladha jechuudha. Amarqabeettii namaati. Namoota akkana gaggaarii kana miidiyaa irraa natti tola jechuudha. Seenan isaanillee hedduu tokko nama bohaarsaa akkasuma seenan isaanillee hedduu tokko nama bohaarchisaa jechuudha. Namoonni akkana miidiyaa irraa natti tolanii jechuudha. Namoonni amala gaarii qaban kunniin namoota gaggaariin kunniin namatti tolanii rabbiin carraa ishii haa tolchuu ilmoo isheellee yeroo gabaabatti akka ofitti fudhattu rabbi ishii haa laaffisu. Akkasii firoon akkanatti carraa Kanaadaa argattee hedduu tokko siif gammannee jirra. Dhugaa irra deebisaan congratulation mabruuk firoo baga gammaddee. Baga rabbiin si gammachiisee baga carraa Ameerikaa argatte nama biraa biyya biraa deemuun garuu amala qabeettii kan kee seenaan kan kee jechi kee gochi kee nama boolchisa. Walaakin maal godharree carraadha jireenya biyya ormaa deemuun carraadha. Rabbiin achumatti carraa kee siif haa bareechuu siif haa tolchuu. Yeroo gabaabaa keessatti immoo siif ilmoo keellee bakka tokko wal bira fidee rabbiin si haa gammachiisu. Rabbiin haja muraada keessee haa guutu akkuma gara laafummaa keetii akkuma amala qabeetummaa keetii waa hundi siif haa taatu wanni hundi siif haa toltu. Mucaan keetillee abshirii garuu addaan bahuun mucaa keetii hedduu tokko garaa nama nyaata. Maal godharree kana miti daa'ima sabiyyuu gatanii deemanii. Rabbiin walitti si haa qabu haja kan kee muraada kee yeroo gabaabatti rabbi muraada si haa guutu. Sillee reedillee mucaa keellee rabbiin galma guddaan si haa ga'u akkasuma namoota carraa Kanaadaa eeggatanillee haadha faaxillee rabbi achiin haa ga'u. Miidiyaarraa afaan tokko akkuma eenyu jetti malee gara laafummaa qabdi akkana nama wajjin bootti nama wajjin rarraati jechuudha. Isinlee yeroo hedduu carraa Kanaadaa kana hawwii qabdi. Rabbiin haadha faaxillee achi haa baasu gara Kanaadaa jechuudha. Akkasuma namoota gara Kanaadaa achi bahuu barbaadan hundaayyuu rabbiin ijoollee kennaa rabbiin achi carraa achi rabbiin haala haa mijeessuu fi milkiin nama kenna milkiin saba kenna nama gammachiisaa jechuudha. Namni martuu haa milkaa'u bakka yaade haa ga'u hawwii isaa karoora isaa rabbi galmaan haa ga'u akkuma firoo carraa Kanaadaa argatte kanatti. Rabbiin isitti haa tolchuu bakka jirtu sanitti akka bakkee duraa caalaa dura yeroo turte amma Kanaadaadha. Kan duraa caalaa rabbi haala isii haa mijeessu haala isii rabbi haa gammachiisu. Kanaaf hedduu tokko namatti tola. Seenaa firoo namni hin beekne hin jiru jechuudha. Seenaa isii waggaa lama dura hedduu tokko amala qabeettii namaati. Guyyaa tokko miidiyaa kanarraa hin dubbattu kolfitee taphachuu malee rabbiin ammallee haja muraad isii haa guutu nama hedduu amala qabeettii nama hedduu gaarii namaati jechuudha. Akka miidiyaa kanarratti yeroo hedduu arginutti takka hamtu isiin argine jechuudha. Ammallee rabbiin akkuma amala qabeettii amala gaarummaa isii sanii waa mara isii haa tolchuu kana viidiyoon kiyya isiniin jedhama.